nyaata kammoo sariyetti na barati. Kopheen abaasi warra jaalatan. Sini habochuu abdaariin biyya jirtan sini habochuu bade dhugaati. Ilmaa falfaltuu waliin mana keetti margoo himattanii jaalalleen keessa noo singate mana kee anuu jaalalleen qabu. Anuu jaalallee dhabe ijoo. Jaalalleen qabu tiruutii. Jaalalleen qabu. Dee ምንድን ነው ምን ሞተባችሁ? ለምን ትለቅሳላችሁ? በሰላም ነው? ሰላም ነው? ምን ሞተብሽ ነው? እናቴ መድኃኒቴን እየሸጥኩት ራሴን እየተዝናናሁት ነው። ይኸውላችሁ አንድ ነገር ልንገራችሁ በአማርኛ ብሔረሰብ እንድሰማንች ልጅ ቆይ ጭምጮ ተነስ ብሎኪን ጎዳ ቆይቶ ቆይ ጭምጮ ተነስ ብሎኪን ጎዳ ቆይ አትን ጊዜ ሰገልተሚ ሸምቦቻ ዋምቦቹ ቦይቸ መታከይት ጎፍታ ሲታጋልችሁ deemmanate balbala mana uti boyyo balbala cufadhuti madami teetirra fagaadhu mataa siitirra fagaadhuti boytiru maatiruti shaashana jechuudha jammaree rifeensi kiya maaloo yaa ውዶቼ ማሮቼ ፀጉሬ እኮ ነትቺ ዊግ አይደለም እኮ ጋይስ ማሮ uftanijo kuture yazu madani tamit falligu sabo kuture yazu lakosa ko qabaddas mu yaru tetesanu duwashan shan saddet torb saddet digdami tokko jaatami shanin na bilbila war qorocha barbadan warri dalle barbadan warri mo wanno barbadan vitamini warri uqina barbadan borci mitaxafu sawochum kallachu ሱራ ነው ፎቶ ስኒከና አው ልቡ ገለቶን ወርለኮሰ ኮቨሪስተ ወሪ ቦርጪ በርባዳኒ ኮታ ገረ ኮቦርጪን ቀባሱ ገሩ ኮልቆርች ወሪ ፍርድነ ቪታሚን ያታ በርባዳን ነረት ብልብልና በቃ ነረት ሰገለ ብቻ ቀባ ማለት ብልብልና ነረት ስኒ ገለ ወሪሞ ቀለቹ በርባዳኒ ቆርቻ ፎቶ ስኒከና ፎቶ ከሰኔ ነጥር ገዳ ፎቶ ለስኒ ኤርጋ እንብተተኒ ቹኪ እንብተተኒ ፎቶ ለስኒ ኤርጋ ወር ቀለቹ በርባደን ወር ቀጥነ በርባደን ቀለቹ ወር በርባደን አጋጅርቱ ወር ቀለቹ በርባደን ወር ቦርጪ በለሱ በርባደን ፎቶ ለስኒ ከና ነምቲቲ የጀላ ሀተቹ ዳፊክ ያንቀቡ ፎቶ ሀተ ለስኒ ከና እንብተተኒ ኛተኒ ቀለተኒ ወርሞ ፍርዳቹ በርባደኒ ኤገን ሲንካሳ ጅራኒ ኮቱ ሺ ነይ ወደኔ ስልክ ቁጥሬን ከፈለግሽ 05555555 Mr. Why? አቤት አምላኬ ተልባ የኔ ፍቅር አባቴ ተልባ የኔ ፍቅር የኔ አባት ጸጉሬ ያደገች ቱፋሜ ስቶክ ቱባሉ እስቲ ሁላችሁም ቱባሉ 7000 ሰው ነው ያለው 700 ሰው ነው ያለው ቱፋሜ ሁሉ ሰው ቱፋ ቱጃና በረሳ ማሮ ሮሞ ኮሜት ላትፋ ማሮ ሮሞ ኮሜ ገራ አይትላትፋ ኡፍቴት ይጆለ ኡፍቴ ጋራ ቢ ኡፍቴ እየመጣች ነው ማኛት ጋር ናኛት ጋር ማኛታን ጋር ናኛታን ናኛታኒ አመርበት ናኛታኒ ናትፋ ያታኔ ናትፋ ባንኮ ባደ ናትፋ دوغش مالا تو شيطان بيد بس ساجد ايجي سيسا دبته دبشي سانورا ابي غوفتاكو ات مالي غنو برسه فترتي تفيو ما كبدات لا مكاسي ميرا سيماراتي مو غيفتي باي موتي تو يرا تو شامتي على بوغزين اردار بس فاريتا دي حبيبتي موتي برمال سيجي سانو سمنجرا ويا لبو غادي تو كلا تو لبو borci balleessu barbaadda lubbu borci balleessu gisee baraade maraattu ooko tatteessana linawe jabduu koo ooko kanatti nafaarsaame waa dandeessu koo nanjaa maraattuu koo faa nanjaame wayye emma wayye yeroo maariffaa kun bareedame biyaan mara firbatu kuni bareedu kollee naan jeenaati inshallah bistari mashallah okay lubbu nagarte rifeensa koo gartanii warra maftan hee ijoollee
Ani kan nagarame kana bar. Wanni tokko walirraa baradhaa ijoollee Oromoo. Mee wal tokko walirraa baradhaa. Ani barka akkasii na jaalata isnan beeka akkasii na jibba isnan beeka. Parsantii dhibba keessaa namni na jaalatu namni na jibbu nama 2,000 keessaa maybe nama 2 na jibba. Nama 2 kana jemmoo uummata na jibbu kan arrabsu bara. Sini galee. Nama 1,000 keessaa kan na jibbu nama 2 yookiin nama 3. Atin immoo mataan gadi gara baxamtaa jechuudhaati. Faadeef cinqillaati. Nama 1,000,000 na jaalatu keessaa immoo gadaa nama takka lama jetan uummata kana arrabsiisaa ammaan. Qabbinaa kennee gooftaa koo. Ani mina gabbaay. Amma isini ummanni TikTok kuni waan baay'ee ajandaa barbaadan. Ajandaa godhachuu barbaadan. Ajandaan keessanii ani tijiin teessanii waa hunda dandeessudha. TikTokiin koo barbaadan irra jiru. TikTokiin koo wariin gubatu. TikTokiin koo wariin kufatanii. Sini galee ani dhugaan qaba. Dhugaan qaba afaaninan jarjara malee garaadhaan qabu. Tokko jaa afaan garaa hin qabu ani. Garaa kee keessa madaatu jira. Madaa kana immoo baasee uummata kana isinitti himuu fi inni himu. Sababni isaa hin himu. Isini nan beekaani waan dubbachuu barbaadu. Garuu dubbachuu barbaadu. Isin akka nan dubbadhu barbaadanii nan dubbachuu barbaadu. Ana maaltu na gahe? Abbaan barbaadina duubarra deemee fakkeenyaaf jechuudha. Narraa waan tokko isa deemee warra baradhaa. Walirraa baradhaa isin jechuudha. Ani bilbila qabatanii fudhataa jira moga durataa jira. Ani bilbila baatee irra kaayitan deemaa baatee hin baddeemtu maalidha? Maalidha jira bilbila. Si orbu. Innaa haalli barbaadanii walirraa baradhaa. Bakka namni tokko ijjatee xiraa'ee seenina. Sitti fakkachuu mala goobas gaabura jechuu malta. Garuu bakka xiraa bakka shamaa nama tokko dhaqee dhaabbatee itti bushaa itti salphate deetan ijjate. Ani masii jee hin dhaabbate. Maaliifiin obboleettii teetii irraa baradhu. Obboleessa keetii irraa baradhu. Si galee bakka xiraa tokko bakka shamaa tokko ijjattee bakka ati bushoofsanii gaafa dhaqxee ijjattu atis booddeen keessanuma ta'a. Ebeluun sun maaf akkas jedhee ebeluun kun maaf akkas ijjatee ebeluun sun maaf akkas ta'e jedhee yaadu malee bakka namni tokko dhaqee dhaabbatee itti bushaa isaan dhaqee dhaabbate. Ani uummattu siin jeetii jiin. Dhugaa rabbi. Abbaa manaan qabatee kan maal fakkaata sanuu du'aa itti taa'u sanuu mabruuk jeemee lubbu. Bis tokko mabruuk naa jaamee irsa keef dachuu ta'a baram qoricha gurgureetan. Qoricha gurgureetan. Eeyyan bar lubbu. Walirraa baradhaa. Xiqqishu saataatu. Micoon takka beektuu micoon takka xiqqishu akka micoon sun. Baay'ee das nama jetti. Buutumiin naa dawwalti. Yeroo hunda waa nama karaan naxxalu. Yeroo saniif jechuudha. Sini galee yeroo kana hundaa dhugaa Yesuus Kiristoos kunoo nagaan ayyaanni